beektaa mucaa Mubaarak as gubbatti akkasitti namni hin beekne hin jiru kan mafu dabbaaltu ba jiru kana Yeah. Mubaarak Maammak kana mucaan kuni warra isaanii yoo deemnee ilaallu wallahi uffanni isaalleen kofoon inni uffatee jiraatu darzana mana teessi. Sagaleen kiyya hin jiraa? Ni jira. Akkasitti amma asii gargaarsa jennee yaanee gisee nuti ilaa mana isaanii dhaynee mucaa kana nu dubbisiisaadhaa jenneen akkasitti kunoo shaameen haadha isaatiis dubbisee warra isaanii hundaa'u dubbisee eessuma taa'aafii beektaa shaameen waa hundaa'u fixee hayyee jennee eega walitti dhufne booda gara galiin dhuftee akkasitti gargaarsa hin fedhu hin barbaachisu waan janiin nu dhufanii hayyee gargaarsa hin barbaachifne waanuma inni irra jiru nu barsiisaadha nuti. Hayyee mucaan kunoo dhaban qabu wanni takka wanni dhaba fakkaatu balbala isaan jirtu baalagummaa akkas isa godhi. Shaameen hin kijibe. Hayyee. Itti fufi sirra jirra. Nuti qaama fakkeenyaaf akka koree gargaarsaatti jechuun amma fakkeenyaaf dabbaal dhugaa rabbii hojiiti jedhiiseetiin zaana kaastee ni beektaami. Deemee gaamma mucaa kana wallaahi caakkaa tana keessa oollee akkasitti isaa ammaan tanaa kana nuti waan namni ilmi namaa godhuuf takkallee ni goonaaf jennee yaanee bakka san dhayne obboleessa waan saniis shaamee maaltu garagaluu fidee naa gaafadhaame asirratti eega hayyamamee haatilleen haa gargaaru. Qoy afaan maqaa waan takkaan si qaba qoy osoo chaa biran dhayin. Qoy. Ati uffataa fi afata mucaan kun qabuu fi qananii mucaan kun qabu keessa dhayitti eeyyaan agartee. Laalama shaameen kun dhugaa dubbachuudhaaf eessumni haadha waan ta'eef osuma akkana mana isaa waliin teenyuuti shaamuma irra natti himamte wanni sunis. Iyyaan agartee moo sitti himamte addana baas? Natti himamte. Malee mucaallee nagarree uffata inni qabus boorsaa guutuus shantaa guutuus ni agarra. Uffanni isaa moodalatti mana jira. Ayye. Eenyu sitti hime mucaan rakkoo keessa hin jiru badhaadhina jira uffata kana qabaa hin barbaachisu qajeelcha shaamee dha mana biraa. Shaamuma. Okay, hayya waan bareedaadha. Ayya shaamee dubbiin siree girti mee itti fufeeti. Muutii rigirta abbaa kayya. Muutii biraa qasa. Okay. Ayyoo. Murtee balasa kayya sama deemtu murtee. Sagalee. Karaa sama deetiin xumuramtee dubbiin. Fitatee jira bari inni ani mucaa qunnamuudhaaf waan hin godhin hin qabu bakka hunda dhaqeetiin jira mucaan rakkoo keessa hin jiru uffatallee ni qaba gargaarsi isaaf hin malu kanaan jee shaameedhaas hin jee ati uffata isaa agartee qananii badhaadhina inni keessa jiru sadoo isaa agartee. Sagaleen ta'etis na jalaa qottee sagaleen ta'e. Si buuseen si deebisa mee kutaa akka bu'ii deebi shabakaa katira na fakkaata bu'ii deebi ayye. Oke shaame. No irra bilbilan. Reefu irra bilbilan osoo inni akkasii irra bilbilanii. Qoy bilbila reefu sun ijjee jira. Wallahi dubbiin soba jedhu uummanni mee qoy ani ilaalla soba moo dhugaadha Allah waalam. Duuba akkamiin godhata baalkiyya piraayiveetii taate dubbiin mucaa ijuma tanatti amma mucaasa wallahi bila isaati ammaan tanaa tana ani. Qoy waan salphaadha qoy fagoon jira. Mee shaame asirra girtaa mee qotta jala deebi shabakaa reefu si bilbilaas jeeqee. Qabadhu si ergeetiin jira wanta qabsiisi wanta si dhufe san. Aywa. Ayye. Meeshaa mee dubbadhu amma? Ayye assalamu alaikum. Ni dhagee maami? Aywa akkana dubbadhu ayye.
Maal ta'e mee waan inni siin geessan naasa'e. Dhugaadha beektaa ijoolleen dhuftee jirti nu biraas dhufanii sama deemfaan nu bira dhufanii turan manatti na bira dhufan mucaa kana beektaa ganamarraa kaleetirraa eegalee giseen waan kana miidiyaa irratti bo'uu isaa harkarraa eegalee magaalaa keessa deemee barbaadee bakka inni jirurraa namaa waliin namaas itti godhee namee hedduudhaan teenee barbaanneetiin qabee eegas booda beektaa akka ijoolleen teenya tun dhufanii akka fuudhanitti isaanii kennanii akka kara manaatti akka galchan goone. Wanti kun tahee uumamee dhufee nuti isa harkine miidiyaa irraa harkine gaafa harkinu immoo akkamitti wanni kun tahee eessaa ka'ee maaliif maaltu kana fidee jenneeti deemnee mucaa kana calin jennee barbaanne. Waggaa maal taate maaliif manaa deemte jeetii isaas gaafadhee maaltu maal ta'e maaltu sirraa badee deemte dura yoo manaa deemte jeetii gaafadhee torbaan tokko akka ta'e natti hime mucaalleen. Torbaan tokko akka ta'ee fi akkasumatti booda akka deemee fi mucaala dura poostii goota kana wajjin asirratti guutaa kanan dubbadde dabbaal dhiirama wajjin. Jeenii haa. Kita dulu maal jettan yaada Apa tulis? Fitadu Syame. Apa tulis? akkasitti haati tiyya biyya arabaa jirti haati tiyya biyya arabaa jirti asin na dhiistee kuttee mucaa saniin sababa inni itti jeetti viidiyoo waraabdee ergite haadha tiyya bira ni ga'a viidiyoo waraabiitii ergii fi uummata maallaqa naaf ergitii je'eenii sababa sanitti waraabdee viidiyoo kana haadha bira ga'a haadha tiyya bira ni ga'a waan juutti isi bira naa waraabdee nuun jee ugaan isa gaafatu. Deebii ammoo hayyee haa ta'u akka fedhee utaanaan mee dubaati maaliif manaa deemte jennaan akkam taatee maal taatee manaa deemte lakki akkanumatti manaa deeme manumarraa inni baddeetumaan deemee naan jee. Jeetiin giseen gaafadhus torbaan kana eega kutee mana torbaan takka ni gahaa naan jaanii natti himan. Hundumaafuu hayyee jeetiin fi qabee gisee sanis qabnee mana teessisee kottaa jeenii obboleeyyanis ni jiranii obboleeyyan haadha isaatiinis abbaattillee dawwaleen abbaas fitti kottullee jeenii ni dhufa naan jee ture yeroo hin dhufne dhugaa dubbachuudhaan natti. Jidduma kana osumaan taa'ee isaanii nama deemfaanis na dawwalan mucaa tokko kabiraa tokko wajjinis na dawwalanii ni dhufna sibira dhufnee si jirtu hoggaan hanjaa mana kiyya bakka ta'etti himee na dhufan. Gaafa isaan na dhufan gisee isaan na dhufan waan jiru hunda akkana hayyee olaasoinee mucaa kana akkamitti dhiyeessinee akka gargaaramu goonaan hanjaan. Mucaa kana maatiin haatiinis biyya arabaa jirti haatii gargaaruutti hin jira jechuu jirti gargaarsa namni biraa akka gargaaru akka hin feene natti himaa jirtiiti. Haafuun jeen hoggaa duraatis. Hayi lakkii wanna kun namni nutis waliin teenyee yaada wal jijjiirree ijoolleen naa wajjin mana turtees ni jirti. Aboo mucaan kunis rakkatee achirraa dubbatee bilaashitti hin dubbanneeti. Haa gargaaramuu yaada dhiyeessanii. Gaafa isaan akkana jedhan ani tanaa fi kaan waanuma hundumaafuu waa'ee mucaa kanaa maatiin gargaaramuu hin feenu wanta kaa'u waan rakkoon inni itti gargaaramu hin jiru jechaa jiranii. Okay. Rakkoo gargaaramuuf hin qabu jechaa jiranii jeetiin irra deebi'ee haadhaas dubbisee maal jettaa ati yaadni kee maalii jeenitiin isiis dubbise hoggaa san keessatti. Haatiinis ani mucaa kiyya gargaarutti hin jira waa isaafiin dalagaa niin qabu waan hin dalagee qabu isaafiin qabaa ilmootiyyaaf hin qabaa ilmootiyyaaf waan godhamuu qabu hundaa'u godhuufiin hin danda'a. Rakkoon namni dhaabbatee mucaa kiyya naa gargaaru hin qabu ani mucaa kiyyaaf dhiisi nama biraatiif hin gahaa naan jetti. Haatiinis akkana jechuu jirti bakka haatiinis akkana jechuu jirtitti haatiin hin danda'a ani mucaa kiyyaaf godhuu hin dadhabnee waan godhamuufii qabu waan ilmoo daa'imaatiif godhamuu qabu haa. Hunda godhuufiin hin danda'a waan na gargaaraniif hin qabu haatiinis jechuu jirti saniif gargaarsi hin barbaachisu ofirraa dhiisnu hunje. Yes, maratti si qabu kutuka shaamee kiyya asrii tana waa wajjaa sana dhageesse haati taraa duraa hubannaa kan qabne dogoggortee guyyaa kana gasti namaarratti illee akkas gattee fi haati gargaarsa mucaa kanaatiif rakkoo keessa akka inni jiru hubattee mucummaan kun akka inni fuudhamu takka akka inni bakka san dhaqu waan waliigallee jira. Amma yaada manatti himaa jirtu kana haati eeganaaf asrii wal dubbifne gijjiirte moo akkami?
Danabas. No. Osoo naafetti waliin dubbisini durattuu akka hin gargaaramne waliin jechuu turre naan jechuu turte hin barbaadu bakka hin gargaaramii naan jechuu turte. Okay. Samboo daragaru naafetti wal dubbifnaan akka gargaaramuu fi mucummaa nu fuudhamee abbaa wajjin akka wal argu minaamin waayee wajjinaa soine akkamitti wal dhufeereen nu. Walaasoinee irra deebi'ee yaada isiifis dhiyeessee mucaan kun haa gargaaramuu rakkoo jirus waan hunda itti himee isiinis walaasoinee dhugaa waa hedduu waliin haasoinu bakka ammaa haa gargaaramuutti walii gallee wal dubbanne walii amanne. Ayyee amma walumaa galatti haati mucaatis eessumni atis namni biraalleen mucaan rakkoo keessan jiru hin gargaarurra walii galame akkasimi. Laa hoggaa saniin sittis gizee saniin si hime gizee saniin si deebisee siifi isillee waliin qunnamsiise jee isiinis naa heeyyamteetu bar guruppis niin godha jee si wal qunnamsiisuudhaaf yaa'ilee hedduun godhuu ture gizee sanuu. Ayyee. Samadeenis osoo jiru. Dabbaan Yaaliin gizeen godhu san takka carraa naa kana. dabbaalii. Medhaaf mee guutaa kaanis wannaan fedha. Kansa yaada dabbaaleen yaada eegaan edaa yaada san jee booda hoggaan inni itti rafeetti ilaale yaada kana ni jijjiire yaada duraan hin gargaaramu juusan. Because namni ni gargaaramaaf hin gargaaramu kan irratti haasa'uu jiran haadhaa fi abbaanii fi namoonni silaa duraan maallaqa inni itti ergamu nyaatu sanii fi kun hundinuu mucaan kun ergarama irra jiraachuun mirkaniidha yaqiin garuu ergarama hoggaa jennu ergarama nyaataa fi dhugaatii miti uffannaatii miti ergarama nama fi maxxansu nama fi qabu yookaanis nama abbummaa saafii kan nuuf dhaba haadha nagayaa nama kan nuuf dhaba yookaanis haboo nagayaa takka haadhatti isa laaltu dhabuu irratti jechuudha. Kana maaltuutu mirkaneesse maaltuutu na mul'ise tokkoffaa qaamni isaa miidhamaadha eegi jettanii sammuu keessa na dhufe. Inni lammataa immoo mucaan amata 12 jiru guddaan kun akkasitti afaan haasawaa akkasitti danda'u kun mana barnootaa dhaquu dhabuun waan guddaa takkaan na mul'ise jechuudha. Mucaan kun gargaarsa fadha. Gargaarsi inni fadhu haa akkamidhe. Gargaarsi inni fadhu gargaarsa maallaqa walitti qabanii harka haa yookaan keessa kaanii miti. Gargaarsi inni fadhu mana barnootaa karraa gadi hin baane keessa galu keessa kaayanii akka baratuuf baasii amata takkaa yookaan amata lamaatillee taturraa baasanii hanga san cuqqaaluu fi san booda haati irra gargaaratu. Barnoota bakka bas olmee wannaa gadi hin baane namni achi keessa hin baane sani galtee maallaqa san nyaata dhugaatii isaa achi argataa gadi hin bahu ji'arraa guyyaa tokko fa'aa yookaan akkana gabbaa ji'a jaafattiin saa'u ka gabba'u yookaanis guyyaa tokko dhaqxee ilaaluu dandeessaa ati ji'arraa guyyaa tokko faamilii dhaqxee ilaaluu dandeessi bakka san yoo geessanii gargaaraniif kafaltii amata tokko yookaan amata lamaa irraa kafalan san booda haatiin inni gargaaratti akkasitti ni jijjiiramaa jechuudha sammuu isaatiillee gargaarsa akkasii fadhaan alatti. Gargaarsa biroo natti mul'atu ani gargaaramuu nama fakkaatan. Hamadee bishaan mee waliin dhiyeessu burqaa keenyaa siin jedhe koo walitti haasawanii mee itti fufi nuti yaada keenya boodarra kan nannaa mee koo yaa qulqulleessanii isaan dura bishaan waan waliin beeknu jira. Samadee mee itti fufete. Mee yeroo takka asumaan anumaa fudhate jarraa dhugaa rabbi anis guyyaa kana waliin ture shaame ni jirta waan takka qofa irratti dura walii gallu. Mucaan kun hangam takka miidhaa qaba waan jiru irratti mucaan kun kanaan duraas badee ilaa hanga asii naannoo Somaalee jijjiga hunda keessa turuusaa nutti himtanii jirtan. Inni lammaffaadha. Mucaan kun dhuguma akkuma jedhamu ana abbaa isaallee ni jira toora nama sagalii ni ga'anii ani ummaanti anaa gaafa ijoolleeti abbaa kiyyaa fi ummaanti yaadda ba'anii ummaanti yaadnu guddisee isa biratti hin guddanne garuu immoo ta'e ani abbaan kiyya jechuu efan biyya kana dhufe obboleessa kiyya tokko wajji as turre obboleessa kiyya sana biraa galcheeti biyya alaa oofee jechuu obboleessi kiyya sun ilma isaati. Ani immoo carraa Ameerikaa dhiyoontan ispoonsara dila baname sana dideeti na godhu didanii yoon inni itti gaafadhe haadha amatii fi abbaa amati gaafadhu naan jaa. Amat sanillee dheengadda hunda nama meeqaman guddoo yaani nama inni saahiba isatti nama lamatti ni madde hatta zamaana hundatti ni madde keessaan jechuu. Namni saahiba waan ta'aniif jecha isaan beekee irruma diddibanii biyya tana keessa rakkachuutti hin jira yoon nama biraa kadhadhee waan kana akkamii kan jee nama tokko itti dhiyaadhee kan hin gaafadhu taate faraqa abbaa fi obboleeyyan achii qabdii namni garaan alaafee wanta kanaa godhuu danda'u jiru jechuu biyya baqaa kana keessatti.
Ammoo bilookuu na godhee jira. Yaani biyya tana keessatti hedduu takkan ture hedduu takkan rakkadhee maqaa inni achi jiru kanaatiin hedduu takkan roorrifamee cunqurfame jechuudha. Oke, Magaalaa jira inni magaalaa jira. burka maka abbaa isiitii fi bakka isi oye gutak burka maka abbaa isiitii fi bakka inni jiru ni gaafanna moo lakkoofsa abbaa sirraa fudhanneeti waliin daldalnee wanni si Washington Maka asirratti gaafnee dabbal carraa tokko kan nama abbaasii kan nalisaa. abbaa si maqaallee kaasuu barbaada. Washington jira. Eh, Washington DC dama Washington Sitaayil jira. Seattle. Seattle jira. Oke, Washington Seattle. Syekh Jamal takfarat jira. Iya, Syekh Jamal sambil bila saya berpatung kaba. Nama burka jira kana burka kayya kana goonu mana oye gutak abbumti kiyya sunu nama cimaadha si galee ati nama namni hedduun beeku nama yaani nama dhokotaa miti jechuu kiyya si galee. oke ayyaa waan bareedaadha. Yaani Burka yoo akkanaan namni godhu dubbadde namni hin beekne hin jiru jechuu kiyya. laalaan dubbatin maqaa isaan kaasini maqaa isaa wargettani maqaa abbaallee kaasuun barbaadnu bakka inni jiru illee hin kaafnu burka mana cufeetiin asirraa gabbu'aa lakkoofsa abbaa si haanaa ergitu sheeriin si godhaa sheekotaas ta'e namoota gurguddaas ta'e atis dubbisanii gaafatan rakkootani dura osoo maqaa isaatiif bakka inni jiru hin dubbanne kam jette. dura telefoona Syekh Jamal tokkoon barbaada. Arruman goonu kaa boruufaan godha. Arraa miti. Syekh Jamal san barbaade. Sherifoon Syekh Jamal san barbaade. Syekh Jamal san telefoona isaa kanine isaanii waliin biyya san jira. Isaanii waliin biyya san jira ammallee nama jabaa ammallee nama wajjin akka malee walii galu. Gaafadhu mee waan kana furmaatti godhe jennaan osoo meediyaa ta'e. Afaan kabajaa qabu nama kabajaa qabutti erginee gaafanne dura. Nama kabajaa qabu nama guddaatu jira walitti erginee gaafadhu jennaan. Abshir qorata maal jette? Waan san. Laali jara keenya wanni isin galuu qabu mucoon tuni gargaarsaaf maaliif osoo hin taane namni tokko abbummaa yookaan haadhummaa osoo qabu osoo lubbuun jiranii jara kana dhabuun abbaan kee yookaan haati ta'e sitti garagaluun yookaan si dubbisuu dhabuun bilooksi godhuun hangam takka akkasi dhukkubsu kanarra dhaabbadda ilaala malee. Garuu rakkoon jirtu qorataa kiyya ani akkaanin sa'utti yamkin namni keenya kun beektaa karaa. Jaarsaa faadhaan xiqqashoo heerumtee jirti maarreedhaa jaarsa kana waa'ee kanaa kana gartee jaarti isiin damee biroo akka baafattee jirti beektaa namni gaafa dhalaan oggoo heerumtee ilmaan horte waan damee biroo baafattetti fakkaate ilmoo isaa tumsa'u namni keenya. Waan akkasii faadhaaf yoo ta'e faanis waan hedduu tokko jijjiiraa jechuun waan suutuma wal gaafatanii waliirra bu'anii. Hundaafuu qulqulleessin amma. Kana sa'a dura. Seenaadhaa fi akhee kan dhiifna malee negatiivili afaan keenya keessaa dura isaa dubbifnu. Okey amma gandaa keenya keenyaa siistar fiidoo ta'e cufadhu taa'i asirraa bu'eetii lakkoofsa abbaa keetiin argita feetu taa'i feetu bu'ii fiidoo ta'e garuu cufadhu. Samadee ni jirta? Kun gandaa kiyyaa miti waan biraatti fi mana banee sagantaa biraa qabna. Aku jarra dhuftee rakkoo siimat. Okey jarraan keeti amma samadee waan guyyaa kanarra oollee fi rakkoo mukaa sanii waan ta'e nutti. Kun wanti illee ni jira shaamillee dhufee jira. Kun osoo jira kana gala kana isa. Rahaa fi doonaa siif fayyada dabdee ayya. Mee isuma jarraa kan ni guutak. Okey shaamee. Shaamee ni jirta? Shaamee. Ninjira. Ayye. Ni mul'ata? Dandeessaa mul'achuu? Ninjira. Osoo mul'attee kana zag jettee teessee qabu waan jira jalqabarraa kaaftee hanga dhumaatti qat gootee garaa kana nu fayyiftee riba nu rafeftee tas nu jaa akkam jetta? Rakkoon qabu maa rakkoon qabu. Ayye. Waggaa takka Barjaa kun jirta muka yamma? Koi gabbal shaameen kana mee waa gaafannaa asumaanu dawwalleeti. Laakiin dawaleen dhiisee gas irra jiraate asuma irra gaafannaa waan dawalaa olta tana dhiisaa dawaleen nufi xeerabbisu daadda. Isaaf bilbila. Shaamee kiyya muutii irra jirta. Ni gaggabaabsina pilees. Namnillee nu ifatee jira nuti illee dadhabnee jirra. Nurraa fixa wallaahi. Rakkina. Shaamee. Ab Shaamee. Ye firraa cufe silkii. Ayye mee gattaayitii. Kan seenee firraa cufe. Ayye gattaayitii nu mul'adhu
Irra nu buusimee waan jira. Ayyee. Ayya salaamu alaikum. ايوه حبيبي حبيبي بسم الله يجي خابو كانت ميقوي والبرا نخايا مو كان مسديسو ربي ساعود ديسو اكرمتا يا سيو قد تيجر تكرمتا هو متى تايو كبار بسم باسن هاي اتفق